keessa gubaan jiru gubaa addaati. Manni gubataa jira, manni gara tokkoon gubataa jira, baankiin gubataa jira, manni jireenyaa gubataa jira, diigan itti jira. Itoophiyaa maantun jirummaan isin keessa jiraattu jiru akkamii akka taate bichaa hin beeku. Wallaahi lazim jechuudha. Jirummaan isin keessa jiraattu jiru ibiddaa. Gara tokko mana gubata, baankii gubata, mana jireenyaatu gubata, diiggatutti jira. Itoophiyaa maantu guutuu isiititti gubattee takka jettee zeeroo irraa odoo kaate. Bar hin jiru. Jireenyi qaalee gubee uummata akkatti rigeeffite. Ashama harka fuuni jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii jecha. Anallee nagaa godhaa alhamdulillah galata rabbi. Isin akkam jirtu nagaa jirtu jajjabaattu. Hordoftoota akka kabajamtoota kee waan inni isiniin jechuu barbaadu maal ni beektu? Maal ni beektu? Wallahi jireenyi biyya kana qaala'ee jira. Takka gubaa manaa itti jira. Diiga manaa hin jira. Namni birri baankii keessaa qaba, baankiin gubataa jira. Ani beeku. Wallahi ani beeku baay'ee ulfaata. Jireenyi gabbaatu gabaan baay'een galoo jettu jireenyi gubaa keessa jira. Garumni nu dhibee jira. Wantumni nuti dalaydunlee nu dhibee jira. Naggaadeen gubataa jira. Kabiyya ambaa jiru gubataa jira. Kabiyya keessa jiru gubataa jira. Diiga manaa jira. Manni hin gubataa. Baankiin hin gubataa. Namni hin gubataa. Jireenyi ka gubee. Silaa garamitti of qabnee nuti jireenyuma kana fooyyessuu dandeenya. Takkatuu namni biyya kana keessa ta'a. Kalas biyya kana keessa biyya ambaa deema jedha mataan isa gubatee. Jireenya raahaan argatu. Jiruu gammachuun argatu. Isinii galee jiruma gammachuu takkan argatu. Maaliif hoo jettan? Maali garuu? Wallahi tu takkan dhibee. Haalumti Itoophiyaan tun itti jirtu. Haalli biyya kun itti jiru baay'ee ulfaata bakka si jibbisiisallee. Ani maaliif akka ta'e bichaa wallaale? Yaa Rabbi kiyya. Wallahi hedduu ulfaataadha. Gaafa akkatti teettanii laatan gaafa gabbaatanii biyya. Amma namnumti uf jibbee bar namnumti kun zaahira deema malee uf jibbee jira bakka zaahira garuu amma zaahira hin jiraa miti zaahira de uccuun ufannee deemname ufatee deema miti namni wallahi biyya kana keessatti zaahira deema. Ani argee jira amma ani yeroo amma gubaa manaa kana arge keessatti baay'ee yaada keessa galee jira. Diigaa manaa gaafa argitu sitti dhagama. Karaan sababeeffatame diigama ishee as dhufaaka. Namni diigu kun maaliin ijaara? Mi maalumaan ijaara? Maal qabammoo? Kan man suuqii qabaa jedhan kunu maal qaba? Kana keessa jiraatu manna ila jiruu biyya kana jiraatu manna arge. Ijoolleen tokko moo jirtu kaa? Jedha kaa ijoolleen tokko mootu warri fakkeeffatu. Nuti gubaa mana arabaa dadhabne. Nuti gubaa arabni nu gubdaa jirti kaa arabni nu gubdaa jirti kaa. Abo walla araba san biratti gubatu wayya. Araba sayyoo biratti gubattee baraatti faayidaa argatta. Jetti kaa. Ani hin gala jetti takka mootu ani hin gala. Jireenyi biyyaan baana gube. Way faayidaa mana arabaan ji'aati ani ka jedhu warrumti akkana godhatu kuni. Warrumti isi warra akkana godhatu kun faayidaa mana arabaa maali ma faayidaa arabaa dagattan. Bar biyya arabaa kanarraa faayidaa hedduu qaba. Gaafa biyyaa ba'u dalagachuuf biyyaa baya. Gaafa biyyatti deebi'u gaafa biyya yaadatu odoo gaafsan biyyaa bayyuu baadhe odoo gaafsan akkana ta'uu baadhe. Anu jechaa ture bar wallahi isin bichaa miti mataan kiyya jechuudha mataan kiyya biyya arabaa kana gizee dura hin deebu biyya arabaa kanatti hin deebu biyya arabaa kanatti jechaa ture dura. Amma ijoolleen keenya tokko walla tokko mootu iyyuu bakka hin jiraa mitiire. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbii fayyaa sii kenniti shakkare. Lama mootu ati mana arabaa dalagatu. Itoophiyaa keessa dalagatu manna biyya arabaa waggaa 100 dalagatu natti wayyaa argee jiraan. Anuma keessa ture arge. Anuma biyya arabaa kana arge. Hedduu takka baay'ee takka. Na ajaa'ibe.
maaltu na ajaa'ibisinitti fakkaatu beektu maaltu na ajaa'ibisinitti fakkaatu beektu garuu gara keessaa dhayituun qabdu wallahi gara keessaa dhayituun qabdu laalee taasifee irra galchee laalee jedhe gara keessaa dhayituun qabdu biyya arabaa tana maaliif biyya ofii kana gara keessaa dhaquun qabu hiyyeessi karakatullee kun kaan dalagee bula kunis kaan dalagee bula kun deebi isaanii kan akkati xuruu gootanii biyya keessa qofa yoo ta'e ati teettee birriin sitti dhufte teettee birriin sitti dhuftu wallahi teettee birriin sitti dhuftu maaltu dhufa teettee birriin dhuftu bakka kamu Ameerikaa Awurooppaa Kaanadaa miniximii yoo soorri jinni yoo deemte daldaluu malee fiddu jinni moo dalayde meeshii biyya kana keessa jiraattee dandeetta azaanan jedhuun irratti ba'ee kanaa isinin jechuu barbaada rabbii keessan galateeffadha rabbii fayyaa si baase rabbii Itoophiyaa si baase rabbii ka biyya hunda keessa jirtan rabbii keessanitti shakkara wallahi dhazin biyya kana keessa jiraatte ummata wanni faayidaati buuftu hin jirtu hojii takka qabaate hojii maqamu yoo qabaatte immoo kanaaf obboleeyyan kiyya wanni isinitti dhaamadhu jabaadha dalagadha biyya jedhina biyyi isin hawwitan biyyuma jiruun gubataa biyyuma dachiin isii qabeenyi isii matammaan isii kana jechuudha malee amma namoonni tokko namni tokko yaadni isaa haga afsis jiraattes gubaa keessa jiraatte bakka sanii soo jiraatte takki qabbana keessa jiraattayyuu hama fedhellee ta'u bakkuma dalagoon jirtu wayya odoo hin dalageetteeyyuu biyya kanatti waan jijjiiramni takka fiddu ati jireenyi kee keessatti hin jiru jireenyi kee keessatti jijjiiramta ati hin jiru fiddu hin jiru biyya kana keessatti siirinsi dhamaasuu bakka akka ati waan godhanne akka ati mana ni ijaaranne akka bakka wantoota hedduutu lafa biyya keenya kana keessa jira argitanii kuni beekamaadha Itoophiyaa keessa wanti jiru kun guututti ka ijisi argitu ka ijisi hin arginellee Itoophiyaa keessa jira jechuudha kanaafu isin akkuma gubattanitti yaa rabbi nu laafisi jecha dalagoota isin dalagadhaa jiraadha namni ka dalagate wayya yoo galee heeruma jettellee galee heeruma jetta qaama sunis si mijatu galteetuma heerumee ilma godhadhee yoo jettellee walti siin qabamu yaanni namiitu garagara alaa kullee haala waa hundaa wanni caalumaan dalagoo wanni caalu takka hin jiru dalagadhu jiraadhu uf jijjiire silaa biyyi Itoophiyaa biyyeetti jijjiiramanii miti oma xiqqoo waa godhatan akkuma duuni akkuma bakka harkuma namaan eeggannedha jiruma lubbuun haga jirtu jiru lubbuun haga jiraattu takka hin jiraamti jiru akkasii jiraadha viidiyoo keessuma irratti dhaabama viidiyoo biraatti walitti deebinutti